ergamaa jechuudha bar. Miti? yaa Fakkeenyaaf akkana godha. Qalama kana si kanneetiin daree qalama kanan si kan afaan Oromoo ergamaa haanu galu ergamaa jechuun fadhu guddaa gartee safara tokkotti feetu addunyaatti haa ergamu. Qalama kanan si kannee qalama kana fuudhiiti boontuu obboleettii teetii geessu yoo siin jedhe eenyu si erge eenyutu ergama eessatti ergamte maaliin ergamte naa deebisuu dandeessaa? abumaastu na erge Goobas abumaasu si erge maaliin si erge? qalama kana geessi jedhe Qalama kana geessi ergaa san eenyutti geessin siin jedhe? namaaf na ergeessa jettee na ergite Sabboontu atiyoo ergaadha moo ati ergamaadha? ani ergamaadha Goobas Yesuus Kiristoos eenyutu erge? waaqayyooti erge Eessatti erge? biyya lafaatti erge Kanaaf waaqayyoo tokkichaatu Yesuus Kiristoosin ergamaa godhatee ergateemi? ilma isaa Haa ergatu ilma isaa fadhu hin taane. Haa ta'u ilma jechuun bar ilma jechuun nama gartee dubbii waaqayyootti kan namte hundinuu ilma waaqayyooti. Ati akka wangeelaatitti ilma seexanaati moo ilma waaqayyooti? ilma waaqayyoo ta'anillee Maarree Isaaq ergama Daawit ilma waaqayyooti. Ifreem ilma waaqayyooti. Yaaqub hundi isaatu ilma waaqayyooti. Malaayikoonni ergamoonni waaqarraa ilma waaqayyoo jedhaman. Gara islaamaa kootti obbo sirakkani wallahi subhaanallah rabbi haa laaffisuuf jirana. Du'aa'uma goonaa fi. Asirratti yaada baabaa kennuu fi gumaas. Wallah qabsoodha dubbiin jajjabdu bar dirqee hin jiru jedhanii gisee harkata rabbi yoo nama laaffise malee rabbi isin haa laaffisu yaa ijoollee kiristaanaa nuti quraanatti isin yaamutti hin jiru islaamummattuu isin yaamutti hin jiru wangeeluma keessan kana dhugoomsa. Ergamaa fi ergaa addaan beekne ka ergee kan ergame mee raajii kanatti hin dhagaa raajii nagaan waaqayyo siif haa ta'u. Ameen. Siniif illee haa ta'u. Daree kon ko itti yaadii xinxaaliti kootu gara islaamummaa kootu waaqayyoo tokko waaqessi Yesuus ergamaadha waaqayyootu erge Yesuus Kiristoos eessatti ergame daree muutu irra jirti biyya lafaatti ergame biyya lafaarraa biyya tamitti ergame biyya Israa'elitti goobas akkana hin beekta booti ergamaadha kanaafuu maaliif Yesuus ergamaadha jettee itti hin amanne duba ergamaa inni ergamee fi warri kun ergamantu garaagarummaa qaba saniif waan feete haa taatu malaayikoota irraa ergamootaa jira namarraayis ergamootaa jira ilmi namaas wal ergata waaqayyootu Yesuus ergate ergamaa waaqayyoo tokkichaa sana jettee maatti hin amanneeti. Abumuwaas namni hunduu tokkumaas bukkeetti Anaafeetu tokkoo miti. tokko miti ergamni inni ergamee fi ergamni Abrahaam Musee fi Muhammad ergaman garaagarummaa qaba saniif Tokko waaqayyoo tokkicha biraa dhufan dubbu waaqayyoo geessuu dhufan an waan biraas hin jenne waan fadheen fadhu gartee re'ee tiisuuf haa dhufu fadhu gartee waa fixuudhaaf haa dhufu lafa qotuuf haa dhufu erguma waaqayyoo qabatee dhufee miti ergaasaa qabatee dhufe moo ergaa waaqayyoo qabatee dhufe ergaa waaqayyoo qabatee dhufe goobas nama kan eega akkas taate waaqayyoonis waaqa jettee Yesuus ergama jettee maan namanne duba dura immoo Yohaannis irratti walii galuu dhabne malee innumti erge sun mataan isaa waaqayyoodha jedha. Eenyutu erge? Innumti erge sun mataan Okay, wangeela wanta naa dubbisi baasi video wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 naa baasi kanarratti sirraa xumura anna ni amanta jedheetiin anatti amana waaqayyotti amana wangeelatti amana jedha ani nama amanu tokkoon sisee beeyta duraan daree koo amma mormuudha jirta. 20:17 baasi. Anis afaan na goggoge. Jiran deema. Hindi wallahi kire. Okay, dubbisi 20 nin baasaniisi. Wangeela Yohaannis 20:17. Yesuus immoo ana hin qabiin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane. Gara obboloota koo dhaqe. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanitti ol nan ba'a jedhi isaanitti anaaf himi jedhee ishee abboomi. Abboon. Tole. Yesuus Kiristoos waaqni qabamu Yesuus ayya xumure. Hin xumurre. Ergasii Maariyaam isheen Magdaalaa dhuftee ani gooftaa argeera. Inni dubbii kana anatti dubbateera. Anatti dubbateera jedhee jettee bartoota isaatiitti himtee jedha.
Tole. Ayyee. Dubbii kana eenyu dubbate? Ka 2017 irraa. Yesuus himi? Dubbii kana kan dubbate. Ayyee. Yesuus himi? Ayyee. Ana hin qabin kan jedhe kun. Okay, ana hin qabin. Ayyee. Ani ammayyuu garamitti ol hin baane jedhe. Gara Waaqayyoo Abbaatti. Okay. Gara abbaatti ol hin baane. Gara obboloota kootii dhaqi jedhe. Waaqayyoota obboloota qaba moo namaatu obboloota qaba? Namaatu obboloota qaba. Goobas. Hayyee. Yesuus Kiristoos gara obboloota kootii jedhe. Okay. Gara abbaa kootii fi abbaa keessanii jedhe. Yesuus Kiristoos abbaa ni qabu moo hin qabu? Ni qaba. Hin qabu hin jenne ilma Waaqayyooti namiinuyyuu. Okay, qoy abbaa ni qaba. Okay, walitti si galchuu deema. Abbaan Yesuus san maal siif ta'a? Dareedhaaf maal ta'a? Waaqayyo ta'a. Goobas. Siif Yesuus Kiristoos abbaa tokko ni qabdanii anaas dabalate. Ayyee. Goobas. Gara Waaqayyoo kootii fi keessanitti ol naan ba'a jedhe. Yesuus Kiristoos waaqa ni qaba moo hin qabu? Ni qaba. Goobas. Atoo waaqa ni qabda moo hin qabdu? Nan qaba. Waaqni kee Yesuus moo Waaqayyoo Yesuusi? Waaqayyo Yesuus. Goobas. Kanuma kun wangee fudhanne. Kanaaf Yesuus waaqa qaba. Anaafeetis Yesuusii fi anis waaqa tokko wali qabna. Ati dabalatee biyyi lafaa hundi dabalatee waaqa tokko wali qabna. Abbaa tokko wali qabna jechuudha. Yesuus maal sii ta'a? Gaaffii tokkoon sin gaafadha. Gaafadhu. Maariyaam gaafa akkas jedhuuni iddoo kam jira Yesuus? Biyya lafaa jira. Maalirra dhaabatee waan kana jedheeni? Deemuuf deema gara abbaatti. Maalirra dhaabateeti? Ishiin eessatti kan ishiin isa gaafatte gaaffii kana? Lafarra dhaabbateeti. Lafarra dhaabbatee miti. Iddoo awwaala isaa deemtee itti mul'ate. Achitti mul'ate. Iddoo awwaala isaa deemteetu. Argeetti. Namni du'e akkamitti mul'achuu danda'a? Maal du'e jechuun namni hin du'a maarree hin duune jenne. Okay, amma waan jenne bara amma dubbii Yesuustu dubbii Maariyaam Magdaleeniiti miti kan nuti fudhachuu jirru. Dubbii Yesuus isitti hime. Isiidhatti kallattiidhaan isitti hime. Ani gartee Waaqayyoo kiyyaa fi keessan biraan deemaa jedheen waaqa qaba jenne. Waaqni waaqa ni qaba. Tanas irraa xumura. Waaqni waaqa ni qaba. Garaagarummaa anaaf si gidduu jiru waa xiqqoo jirtu ishii waliin galle abubumas. Ayyee. Tole. Maariyaamidhaan gaafa gaaffii deebii kana deebisuuf Maariyaam iddoo sanii maal gooti? Maa irra dhaabbatee akkas jedheen? Bira hin jiru ka deemtee jechuun awwaalcha deemu jiranii miti. Ana hin qabin jedheen siidhaan ati kallattumaan dhattee lakkoofsa 17 irraa waan inni jedhe san qofa fudhachuu malee maa irra dhaabbatanii akka kaan sana hin agarreef. Waan jedhe bari ijoon kiyya ammaani waan jedhe fadhu du'ee haa ka'u fadhu hin du'in fadhu itti haa mul'atu fadhu itti hin mul'atin Yesuus dubbate dubbii inni dubbate kun gartee dubbii dhugaati moo dharaati. Akkatti maa waliin gallu ka dubbiin tokko ijoo qabdi baratoo ijoon qabu. Ijoo isii naa himi maal jechuu fedhe ani waan jechuu fedhe fadhu du'aa ka'u fadhu hin du'in fadhu qabrii keessaa ta'u fadhu waaqarraa ta'u Yesuus ani waaqaan qaba akka waaqa qaba naan jette qaamni waaqa qabu waaqa ta'uu hin danda'u. Qaamni waaqaan qaba waaqayyoo kiyyaa fi kee jedhe automatically he is not qualified to be the worthy of the worship. Waaqeffamuuf hin danda'amu. Waaqni waaqaan qabu kallattii Yesuus dubbatee jira. Ani waaqaan qabaa jedhanii dubbii inni itti hime kana barattoota dheeyxee himte. Maariyaam kijibne yoo ta'u malee. Maal itti fufee ijoon kanuma waanuma itti fufa kunoo waa takka kunoo itti fufa. Dubbistanii itti ba'e. Kunoo itti fufa. Eegaa gartee ergasii Maariyaam isheen Magdaleen dhuftee ani goofticha jette kabaja maqaa gooftaa jechuun waaqayyoon jenne gooftaa jette yaa gooftaa namni ani bara ijoolleen kiristaanaa gooftaa lafarratti kan argu nama waaqayyo gooftaa akkam nagaa nama gurguddaa namni gooftaa Oromoon walumaan jette haati manaa naan jetti haati Ibraahimiinis haati mana Saaraan nama jetteen gooftaa jechuun waaqa jechuu miti nama kabajaati maqaa kabajaati so yaani yoo gartee kan akkas jettu ta'a waaqayyo gartee waaqayyo gooftaa jechuun waaqayyo kan inni taate waaqayyo hin argamu hin mul'atu. Yesuus dubbate namni waaqayyoon arguu danda'u hin jiru jedhe takka waaqayyoon hin mul'anne namni arguu danda'u hin jiru bifa isaa kanaaf kwaalifaayi karaa hedduutu waliin. Waa tokko sin gaafuure. Gaafadhu. Yesuus gooftaa irrattanii naman ture akkas taana. Gooftaa jedhee nama waaqaa miti malee. Nabi Muhammadis gooftaa yaannis Museenis gooftaa.
Eshi erga akkas Seekan ta'e waan Yohaannis 10 soddoma dhaqaa. Tokko nuu akkas ta'e. Yohaannis 10 soddoma naa dubbisaa fi nin anaaf xumura yeroo abbaan tokko keessan. moo diddama Ayyee. sagal san dubbiste diddami sagal dubbiste amma ati bar kiristaana keessa fudhattee bar Yesuus akka waaqa qabu waaqa ta'uu hin danda'u jettee fudhattee bar because anaaf Isin Yesuus gooftaa ta'uu amantanii innaan rakkoon qabu walii gala. gooftaa jechuun bar gooftaa jechuun afaan oromootii miti gooftaa jechuun waaqa jechuun mi bar gooftaa jechuun waaqayyoo miti Ingiliffa isaatiin hoo? Ingiliffa isaatiin jiisaa. small letter lord jedhe small letter ida go god gaadida elli lordin gartee lordi kan so kuni waan walitti dhufuu hin qabu eega boqonnaan kunu Yesuus waaqaan qaba jedhe kan biraa ani waaqa kabootaan biraa kan jedhu jiraate wangeelli kee warra kutee jechuudha. Osuma kallattiinu ani waaqa Yesuus kan jedhu wangeela keessa jiraate boqonnaan kun waaqaan qaba jette wangeelli fudhatama hin qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani siin haadha manaatiin qaba siin jedhee nama biraatiin haadha manaan qabu yan jedheen dubbiin kiyya warra kuttee kijiba soba jechuudha. Dubbiin lachuun fudhatama. Siigalaan waan jechuudha kun wangeela keessatti ani waaqayyoon qaba jedhee waaqayyoo kootii fi keessan waaqaan qaba jedhee bakka biraatitti ani waaqayyoo jedhee hin fudhatamu warra kutee wal dhiita contradiction wal faalleessa jechuudha walitti bu'ee jechuudha wangeelli kan kennu. So kanaaf akkasii carraa wantaa fi kan raajii kanaaf waan agarsee hunda fudhachaa hin jirtu waanummaan if dura deemuuf hin jirtu asumarra yoon sirraa gabaabsee irra caala wangeelatti amaniin sin jedha ga'u bas yanqan hojii haasofteef baay'ee galatoomi. Ammoo Yesuus Kiristoos akka ilma namaa ta'e akka gartee waaqayyoo qabu akka waaqayyoo waaqessu akka fedha ofii hin raawwanne akka ergamaa ta'e takkitti matana fudhadhu amanii waaqayyoo Yesuus waaqessan cufa waaqessi waan siin jedhu Yesuus waaqanii qabennaan eenaan jette Yesuus waaqa nuu kadhata Yesuus gartee waaqayyoon nuu kadhata Eloi jedhee kadhata waaqayyoof sagada abbaa hin beekani cubbuu isaanii dhiisiif jedha. Gartee maaliif ati waaqayyoo Yesuus waaqessu kana waaqessine daree ko Yesuus dhiifte Innumti mataan isaa isa jedha bar macaaf. kun soba afaan oromootu mana beektaa miti way guyya afaan oromoo nama qaraatee Yohaannis tokko sadi hin dubbifne dura ustaas. Sagalichi ofiisaa waaqayyo ture hin jedhu. Waa'ee sagalee waaqa lama achitti haadhiisi kuni waan kallattiidha waan argette fudhadhu Yesuus waaqa qabu waan qabu yennaan ni qaba naan jette allaqe waaqni waaqa ni qaba raajii miliqe ebbo shit aboo raajii na jalaa miliqe shit akkana gooteet tamaraat kanaan dubbisa tamaraat carraa kan naa keessa Kenni fayyee. tamaraat Abeet. nagaan sifaatu gingilcha hojii haasa'e tamaraat kanaa hojjime zuurii fi nutu adda gingilcha Halluu kanaasuuf nama. Inaasoo Ayyee. sagadaaf qophaa'a isaa hojii haasa'e ijoollee xiyyatanaa janqasoo inaasoo ol duuka maal taate dubbisaan jiru itti deebi'a. Wanti isaan dhiqatanii dhufanii fi In deebi'a jechaan. bata ture bakka irraatti inshaallah. Ayyee. Waan isaan irra dubbataa turan dhageesseemi Tamarat. Muraasa isaan nagee hunda nageenye yoo. Ayyoo. Yesuus Kiristoos maalidha jettee amantaa waan jedhamu irratti baay'ee haasaa turanii. Kanarratti ati akkamitti amantaa gaafii kooti? Maa ture wal. Sagaleen kee jiraa? Narratti bilbila jala narratti bilbila.